Waldhabaaf muddamsuun daarii Itoophiyaatiif Suudaan irra jirtu torban kana oowwa deemuu jirti. Suudaan waraana Itoophiyaa daarii seenuu himatti. Nabaa Muhaddinitti hartuminuu erga jalannee nutti. Ministiriin Dantaalaa Sudaan akka jedhutti xayyaaronni waraanaa kan Itoophiyaa daangaa samii Sudaan torban kana seenanii jiru. Kunis muddamni naannoo lafa wal falmisiisaa ta'e kan Alfaashaagaa hammeesseera. Kana malees gareen ala bultoota Itoophiyaa kanneen mootummaan deeggaraman yoo xiqqaate sibiilota 8 ganda waadaa Aroodii fi Alliyaa kan naannoo daangaa irratti ajjeesan jedhan. Hoogganaan waraana Sudaan Leetanaa Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan naannoo sana daawwachuudhaan waraana Sudaan kanneen daangaa eegan haasofsiisanii jiru. Sabarna katiir jiddan 25 sana ihna saabiriin. Sudaan yeroo dheeraaf waa'ee lafa kanaa obsaan ilaalaa turte. Waggootii 25f tarkaanfii fudhatamu sodaachisaa fi yakka dhiyaataa ture. Obsi garuu daangaa qabaa jedhan. Kan walitti bu'iinsa jalqabee Sudaan otoo hin taane Itoophiyaadhaa jedhaniiru. Kunoo amma immoo ijaaf ijatti argamaa jiraa jedhan. Duraan dubartoota qonnaan bultoota Sudaan ajjeesuun lafa isaanii guban. San booda lafichi lafa Sudaan miti. Kanaaf Sudaan lafa Itoophiyaa seentee qabattee jechuun himatu jedhaniiru Al-Burhaan. Aangawoonni kutaa Sudaan kan Al-Qadriif akka jedhanitti jiraattonni gandeen 34 kan naannaa daangaarra turan godaananii jiru. Sudaaniif Itoophiyaan falmii daangaa yeroo dheeraa kana furuuf koree walii dhaabanii turan. Garuu Sudaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Yibalxaal Aamroo akka jedhanitti waraanni Sudaan kutaalee daangaa keessaa ba'uun sochii waraanaa haa dhaabu jechuun gaafataniiru. Very recently, in the first week of November 2020, dhiyeenya kana baatii sadaasa bara 2020 torbansa jalqabaa koreen hundeessine hojii isaa gaggeessaatuu jiru. Waraanni Sudaan hedduminaan cabsee daangaa Itoophiyaan naaseenuu argine. Raayyaan ittisaa kan Itoophiyaa seera eegsisuuf sadaasa 4 Tigraay ennaa seenu immoo waraanni Sudaan carraa sanaan gargaaramee daangaa Itoophiyaa gara keessaatti seene. Qabeenya saamee mooraawwan gube. Lammiiwwan Itoophiyaa kuma hedduus godaansisee jedhu. Haleellaa banuun kan ajjeeseef kan hidhes qaba jedhu. Lammiiwwan Sudaan himata ambaasaadara Itoophiyaa balaaleffachuun waraanni Sudaan caalaatti tarkaanfii akka fudhatu gaafatan. Hayyuu waa'ee duula waraanaa akka ta'an Sawaarimii Kaalid akka jedhanitti dhiheenya kana muddamiinsi hammaachuun jiraattota naannoo daangaarraa fi waraana biyyootii lameeniif balaadhaa jedhu. Duula waraanaa fi waamichi dhiyaataa jiru uummataa fi gosoota hedduutti sodaa uumeera. Keessumaa Itoophiyaa keessatti gosoonni beelli seenaa akka jiru argaa jiru jedhaniiru.